Dukkana booda ifatu jira. Halkan dheeratus baru'uun hin oolu. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akka koo biyya ormaatti gola madaamitti rakkoo gugurdaa dhiphina ulfaataa dabarsee jira jedhee hin yaadu. Yeroo baay'ee mudannoo biyya Arabaa nuuf dhiyeessi boonee waan keessa dabartee nuuf dhiyeessi. Akkasumallee waggaa meeqa biyya Arabaa kana hojjattee jettanii baay'een keessan na gaafattu. Viidiyoo isin hojjechuu wallaalee osoo hin taane seenan biyya Arabaatti dabarse viidiyoo hojjechuu hin danda'u. Miira keessan galaa of to'achuu hin danda'u. Kanaaf yeroo baay'ee koomentii keessan ilaalatanii nan callisa jechuudha. Akkuma nama hin dhageenye isin jira callisa. Har'a garuu biyya Arabaa waggaa meeqa akkan turee fi akkamitti akkan hojjechaa ture seenaa akkamii akkan dabarsee isin biraan hin ga'a. Dhugaa dubbachuudhaaf dukkanni dheeratus lafti bari'uu hin oolu. Halkan dheeratus lafti bari'uu hin oolu. Dukkana booda immoo ifatu jira jechuudha. Ani biyya Arabaa jechuudha gidiraa rakkoo dhiphuu hedduu keessan dabarsee haa ta'u malee nama har'aa ta'ee viidiyoo waraabuun kootuyyuu anaaf gammachuu guddaadha. Rakkoon ani biyya namaa kana keessatti dabarsee dhugaan isiniin jedha rakkoon ani biyya namaa kana keessatti dabarse namni hin dabarsine. Egaa biyya Arabaa akkamitti deemtee booniin biyya Arabaa akkamitti deemtee kan jettaniif ani biyya Arabaa kan hin deeme karaa maatiitiin jechuudha. Karaa firaatiin biyya Arabaa deeme biyya Arabaa keessaa Beeroti jechuudha. Waggaa 6 kan hin hojjedhe. Haa ta'u malee akkaataan ani itti deeme baay'ee xaxaadha jechuudha. Baay'ee xaxaa baay'ee gidiraadha jechuudha. Innis firri koo suni namni naa dubbate jechuudha. Mucayyoo tokkotu jira firaadha. Mucayyoo sanatu naa dubbatee jechuudha gara Beerotii deeme. Yeroo ani deeme turtii ji'a 5tti gara biyya ishiitti galtee ishiin jechuudha. Mucayyoon asii naaf dubbattee gara Beerotiitti na fudhattee mana gargar hojjannaa ishii dhagaa kan naa dubbate jechuudha. Karaa daldalaatii osoo hin taane karaa firaatiin hin deeme. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf asii yeroon ka'uu fi inni asii yeroon ka'u Itoophiyaadhaa yeroon ka'u dhaga'ee fi achi dhaqee kan na mudate achi dhaqee kan hin dhagaye tokko miti jechuudha. Innis mucayyoon kun firaadha jechuudha. Mucayyoon kun osoo wanna tokko naa mijeessin osoo waan tokko haalasaa haaluma mindaa kootiillee bakka wannuma tokko waraqaa viizaa qofa hojjetanii gara Itoophiyaa na erganii viizaa sanaan Beerot qaqqabee sanaan irratti bakka wannumti naa mijate tokkoyyuu hin jiru. Sana booda osuma hojii hojjedhu ji'a 6 ga'e jechuudha. Mindaa tuun argatanii ji'a 6 ga'e. Gaafin ji'a 6 ga'uuni gidduuttis na dhukkubee ji'a 6 gaafin ga'u bakka hallumti silaa afaan hin beeku hallumti mana sanaa bakka jiraa nagaa ba'e nyaatas bakka waanan nan nyaadha jedhee waan na keessi kunaa tasmaamma'u gonkumaan arganne afaan hin beeku. Usuman hojjedhuun ji'a 6 ga'e jechuudha mindaa malee. Ji'a 6 gaafin ga'u attamitti jarri sumaan dubbatan attamitti jedhee gaafadhu. Amma mindaa kee akkaataan ishiin itti si dubbattee ishiin turtii ji'a 5 aan dhaqee ji'a 5 booda gara biyyaa galte siniin jedheera. Sana booda ani koo mindaa koo maaliif naan kaffalamu tolan hojjedhaa. Isa iyyuu gaa ani akkana hin jenne daayireektii jara sanaan akkana hin jenne Beerootti naa bilbilaa jedheen malee. Maaliif daayireektii jechuudhaaf afaan sirriitti ni kanne waan ta'eef bakka aaraadhas waan ta'eef miirri sodaana keessa jira. Achi Beerootti naa bilbilaa jennaan Beerootti naa bilbilanii dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaatti kana siniin hin jedhu jechuudha. Waa hedduu gaafa asiin waan tokko jalqabde asiin bitaa ta'a gaafa asiin yaalte asiin bitaa ta'a hundumtuyyuu sirratti duula jechuudha.
ati qubaa kee ormaadha nama biyya biraati. Bakka gaafati waan tokko kaaftu mana sana keessatti gaafati waan tokko kaaftu dhugaa firri isaanii hundumtuyyuu si qircata jechuudha wal gargaaranii. Sarara biirootti naa dawwalanii yeroo jedhanii afaan Oromoo warri biiroo keessaa afaan Oromoo danda'an Amaariffaa ani immoo afaan Amaariffaa hin danda'u afaan Oromooti jechuudha. Sana booda afaan Oromoo hin dandeenyu nyaan jedhanii Amaariffaa ani immoo hin danda'u. Akkam isiniin jedha baqa gidiraa meeqan jechuudha. Ganamaa galgala nan bu'aa ganamaa galgala haalli koo baqa hin diriiruu fuulli koo hin diriiruu hin nyaadhu hin dhuguu akka mana argitan kana miti jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi fuulli koo hundumtuu qaamni koo akka mana argitan kana miti. Sana booda ofumaafuu isaan egaa jireenya gammachuu barbaadu. Haalli koo hundumtuu akkanatti jijjiiramuusaa gaafa arganii sana booda maal godhanii gara biirootti daadawwalanii amma fuma isaaniitti deebi'anii gara biirootti daadawwalanii haalli ishee jijjiiramee maanni afaan ishee nama beeku nu barbaadatiiti rakkoo ishee isaan rakkoo koo hin beeku mindaa malee akkan hojjechaa jiru rakkoo koo hin beeku garuu immoo afaanuma koorraa baruudhaaf kan ka'e rakkoo ishee maanni jedhanii gaafa isaanumatti caqacaqanii warra biirootti yoo ta'anii nama afaan Oromoo dubbatu ijoolluma akka koo afaan Oromoos afaan Amaariffaas danda'an biiroo keessaa akkasitti na qunnamsiisanii mindaan naa kaffalamaa hin jiru maanni waa'ee mindaa kootii kanatu baay'ee na dhiphisee tolan hojjechaa jira jedhee gaafan dubbadhu isaan kee